بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله تعالى كوني برنوتا كينيا كتاب تجديد المصور سنرى ما تدري حكم الالتزام بالتجويد. تجد سنرى جرا. Gabateen kuni akkuma waliigalaatti cuunfaa barnoota dheengadda barataa turree isa sana cuunfaa barnoota barataa turree waa'ee makaarijaa fi sifaataa isa jedhu sana. Xukmu al-iltizaami bitajwiid murtii tajwiida qabatuudha isa jedhu. Murtii tajwiida qabachuu kan jedhu kuni bakka lamatti baasee xiyyaan tokkoffaa irratti مخارج الحروف جد مخارج قبي براتون الالتزام بها واجب إسيك بطون واجبة والإخلال بها قاوة القبسيس حرام مطلقا أكمو لقلاتي حراما جد. لما صفات الحروف صفوان قبيدا صفوان قبيدا بكا لما اتباسي تكفى الردي صفات تغييرها صفات إسي جيرون يخرج الحرف قبيباسو عن حيزه أكاتا إسارة قبي كان باسو صفة أكاتا سارة باسو في توكو صفة قوت من أسا إرسو إساتو جرا توكو فان صفات إسي جيرون أكاتا إسارة قبي باسو الالتزام بها واجب صفة كسيسا قبطون درقما والإخلال بها قاوة القبسيسون حرام مطلقا أكم ولي قلات حرامي جج. لما فعن صفات تزيينية تحسينية صفة بريدناتي كمي لقنا يفرق فيها بين حالتين إسي كيستسي حالة لما يدوتي غرغر بافا ميلالا توقفان على سبيل التلقي والمشابهة كرا فؤتو الرد كرا شيكرا فؤتوتي في والمشافات يكسم أفانين كالتي دان الرا فؤتو الرد يو إلى اللتاني على سبيل التلقي جتون أكاتا نمتج شيكرا برتو يولال والمشافات يكسم كان كالتي دان شيكا أفان شيكرا فؤتو يو إلى اللي على سبيل التلقي جتون akkaataa namticha beekaarraa nama qur'aana beekurraa ara'ee fudhatuu yoo ilaalle wal mushaafata akkasuma kallattiidhaan namticha fudhatu yoo kan ilaallu taane aliltizaamu bihaa waajib tajwiida qabatuun sifaata qabatuun dirqama wal ikhlaalu bihaa haraam qaawwatti dhaqqabsiisuun haraam. Maaliif haraama ta'ennaani li'annahu dubbiitu kadhibun kijiba fi riwaayati riwaayaa keessatti riwaayaa keessatti kijibata odeessuu keessatti kijibata egalee yeroo namarraa fudhatu fakkeenyaaf namni tokko namarraa baratu jira gaafa irraa baratu sana innis qixa sirriitti kenne waan ta'eef akkuma fudhate sanatti yoo hin barsin immoo irraa irrisee namatti kan dabarsu ta'e nama barsiisu ta'e gaafa barsiisu sana akkuma isheenni kun barsiisutti barsiisaara jechuu jira. yoo ka'e immoo sifaata sanarraa kan irrisu ta'e kijiba ta'aaraa jechuudha. Aishi lammaffaan alaa sabiili tilaawati wal muctaadati karaa qaraatii akkuma qaraatii normaalii taatetti karaa qaraatii normaalii taate irratti immoo yoo ka fudhannu taane min mutqinin caalimin bil ahkaam nama hubata ahkaama beekaarraa
معيب في حق ساكتة عيب فمال نمني بيكان توكو فكين قراو جرا تجويدا بيكا بريتشي بيكا يرو قرآن قراو كيستي صفة كسي صفة قاوة دقبسيستو صفة إرنا صفات دقبسيستو صفة كسي سنة الرسوني عيبي أنا ما كسير نما بيكرة من عامة المسلمين أكولي قلا مسلمان رتمو ترك الأكمل كراء الرقوتو تأديسه ولا شيء عليه وانجلي سرتن جرو وجدشو كن كان ثم دين قد دائر ديبي البوتي حكم قراءة القرآن مرتي قراءة قرآن الكريم كبجماعة إيه بالألحان الموسيقية سجل موزيقات بالألحان جتوني لقد يوقعه سجل موزيقات قرآن قرأوا الموسيقى جد الكبرت موسيقى والنجر أمكني علم صوتي beekumsa tokko beekumsa sagaleedha barnoota sagalee acjamiyyuun kan ajamaadha barnoota sagalee kan ajamaadha araba hin ta'in irraa dhufe jechuudha akkas jechuun muuziqaan kan inni irraa dhufe araba irraa osoo hin taane ajama irraa dhufe jechuuf ajama jechuun waan araban ta'e lahu qawaaciduhu bu'uura of danda'e qaba wadawaabixuhu seera mataa isaa qaba ومن أهم أبحاث موزيكان ulaagaa of danda'e qaba seera of danda'e qaba bu'uura of danda'e wahii qaba ومن أهم أبحاثه الرياجسا قرنا موزيكا الراجع طبقات الصوت المختلفة صدركا سجري والأدبدوت هذه سجلين كن يرو مقرأ كيستي صدركا والأدبدو قبدي سجرها والكائنس قدي قبدي قرأت جتو في والقبدي جتو وهي تجرى جتو gadi sagalee gadi qabdee jechaa dhatte immoo iyyitee immoo sagalee ol qabda jechuudha. Xabaqaatu sawti sadarkaalee sagalee al-mukhtalifati wal adhabduu taate isa kan. Lammaffaan azminatu taxwiil yeroo hamma dheeressan wahii qaba. Yeroo hamma dheeressan wahii qaba jechuudha. وهذان المبحثان قرنهم كل من يتقاطعان والأبني مع علم التجويد علمي تجويدا وجني والأبني علمي تجويدا وهي كنا كيسا هنجرو وجدت أما الطبقات الصوتية أمو جما صدركالي سجلي يوكن إلى اللتاني ألا مانع دركان هنجرو من أن ينتقل قارئ القرآن من أن ينتقل سقرا قارئ القرآن نمتج قرآن قرأوا من طبقة صدركات قرى إلى أخرى كرا صدركات قوت سقرا دوان هنجر إذا كان ويتتئ من حرف قبيت قرى إلى حرف قرأ قبيت قوت فكينيا سجلي لما قرأوا كان يرو قرأوا كيستي قبيت قرى قبيت قوتي yeroo ta'e harfii tokko jechuun jecha tokko jechuu asirratti harfii ka jedhamu jecha tokkorraa gara jecha tokkootti yeroo darbu sagaleen wal dhabuun rakkoon qabudha. Fakkeenyaaf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سجلي قديك أبا الكاسا سجلي أكسنا غافا جيتش تقرى غما جيتش تقو جيتش غرا غرا كيسة تأي سجلين صدركالين سجلين أوان قبو جيتش
وأما ضمن الحرف الواحد أمو قبيل ما تكو كيست موجد كحرف المد والغنات فكينيا سيكاسا أكا قبيلي مديتي في قبيلي غنا كيستي فعلى القارئ نمتج قرأ الرد مال تجرى أن يلتزم qabatee taa'uutu irra jiraata. Filwaaxidi minhaa isaan keessaa filwaaxidi minhaa tokkoo isaanii keessattuu jedhe tokkoo isaanii keessatti jedhe bixabaqatin sawtiyyatin waaxidatin sadarkaa sagalee tokkoo jechuudha. Fakkeenyaaf yaa ayyuha alladhiina aamanuu fakkeenyaaf yaa ayyu isa jedhu sagaleedhuma madaala tokkichaan oofuu qabda malee yaa ol kaaftee gadi buustee ol kaaftee gadi buuftee hin ta'u. Fakkeenya kanaa isinii kaasa. Yeroo azaanaa azaanamu hayya ala salaa alaa kana kan dhawwamaa roos akkanaa kana jechuudha. إن الله سجالي الكافتي قد بوفتهم توجد مال تو قبري يا أيها الذين سجلوا ما تكون إن الله خبير سجالي صدركار ما تكون رتته قبر لأن الإخلال قاود أكفسيس بذلك سجلي صدركا سجلي كنان قاود أكفسيسوني يقطع الحرف قبيل أو تجرى إلى حروف عديدة جرى قبيله الدوت يا قفجن أيوة وقد نهى الأئمة عن ذلك رجمت إماما كنرى أركمني جراني يجتشو يقول إذا كان الرأي جتشون برباتي كنافو مدالة أزمنة الحروف إسجدا أزمنة الغنن قنا فيدوتا زبن غنى زبن قبي زبن حرفي إسجدو كنافو فتحاس قافل زبن متوقت مدال قبي والنجد في كنوانا كسيتي برواكي سادا ربيني نامك تسرت أكني بؤت يقتيك أرو ربنا هاتايسو هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.